barnootaan sadarkaa guddaarra nama ga'ee sadarkaa digirii lammaffaa fixee ogummaa barsiisummaan baay'ee tajaajilaa akka ture kolleejii garaagaraa irratti muuxannoo qaba. Barnootaan nama qophaa'e jechuudha. Biyya hoogganuuf, Oromoo hoogganuuf murannoodhaan qophii barnootaallee nama qabu waan ta'eef waan kanarraa kaafna. Nama akkasiiti egaa namni nuyi dhabne nama ogummaa barsiisummaa keessa ture. Baay'ee egaa nama gaddisiisa wanni Oromootti dhufee waan barnootaa wal qabatee qophii inni qabu hagana ergan jedhe asumarratti waan biraas dabaltanii Profeesar Mahammad Hassan kabiraallee muuxannoo qabsoo isaan qaban irraas itti nu hidhaatanii waan gootummaa jaalbattees irraa dubbattanii gara Kaaliditti ceena. Amma gara keetti deebisee Profeesar Mahammad. Dr. Milkeessaa hedduu naa galatoome. Waan battee hedduu haasawuma keessa irraa hin bare. Kaalid irraa sirraa nama biraa booda inni gaafa qeyroo san gumaacha cimaa akka godhe bareetiin ture. Nama dhugumatti nama onnee namaa tuqee nama kaasuu danda'u, nama haasawa danda'u, nama bilchina qabu, nama dhugatti ummata keenya jaalatu, rakkoo ummata keenyaa jecha hedduu nama ifiifuu rakkatee akka hamatti rakkatee hidhamee tumamee cafaqamee irra guddaa kana waan ati hedduu waliin maltanii jecha haasawa keetirraa hin bare. Nama ajaa'ibaa ture. An cufarraahu waanin seenatti beeku gosa jilee ta dachirraa buqqaasanii dachirraa oofan keessaahu gaafa qooqaa daam dhaaban namachirraa kaasan dura waan Joon Markaakas barreessirraa hin dura bare waan isaanirra gahe akka Joon Markaakas faan jaanitti developmentii haaraa Haayile Sillaaseen kan eegale isaan dachirraa dhiibanii dhukkubaa fi lola mootummaatiin ummanni jilee 90% badan ja'a bara. Waan Joon Markaakas waggaa 40 dura barreesse keessatti gaafa saniin dura baree booda jaalbatteen miidiyaa Amaaraa gubbara miidiyaa afaan Amaaraatiin dubbatan keessa bahee laala hanqamta akka nama jaynaa nama sodaata kan qabne nama dhugarraa gamaa gamanan ta'uu hin qabne si garsiisu. Yogguu qooqaan dhaabamu ummanni jilee lafa tanarraa yaanu ja'anii sababa daamii sanitti yoggu takkatti namni 40 dhume je'ee ka dubbatu. Maal jechuu barbaadeet laal warri Finfinnee keessa jiru dura elektirisitiin kan gale Finfinneetti dhiiga uummata jileetiin harkatan jechuu bar obboleessa kiyya. Kanallee namni tokko ka galata hin jiru bar. Gartee developmentii jechuun even Profeesar Masfin Waldamaaram waa takka waan inni barreesse Geography of Ethiopia keessatti maal ja'a seeta guddinni biyyaa sacrifice nama hedduutiin ja'a. Sacrifice namni hedduu kun maal jechuu isaati ummata Oromoo jechuu bar keessaa ummata jilee gartee ummata Karrayyuu ummata jilee tanaa jecha inni nama society san keessa bahee rakkoo isaaniitis ijoollummarraa kaasee baree sanillee dubbatee akka namni dhaga'u akka namni baru nama godhe. Nama kanaa kana dhabuun hedduu namatti dhagahamti. Obboleessa kiyya takkaa waan hin dubbatin beektaa ansheenaan takka tanarraa hin baane odoon inni ajjeefamin guyyaa 3 moo 4 dura
karaa nama galgalaa ganama isa qunnamu namaas jiru maqaan dha'u Mahammadiin naa bilbilii je'ee dhaamsana dhaame. Niin bilbilaafi je'eetiin laal waan boru dhufaa iftaan dhufaan beekan ilmi namaan beeku hin beeynu an kararaan ture bakka takka dhaqeetiin ture yogguun deebi'een bilbilaafi yogguu nagayaa yogguun suutetti qalbii guutuun itti dubbachuu danda'u je'ee yogguun deebi'u du'a isattiin deebi'e ammallee hin gadda riilee odootti dubbadhe hedduun gadda maal godhan tanuma gaa badii malee nama keenya ka ija qabu ka sammuu qabu ka ummata kaasuu danda'u mootummaan bilchiginnaa guyyaa dura dhufterraa kaaftee ummata keenya liidera dhabsiisuuf ittuma bobbahaniim itti jiraniim badiisani jiranii inni wareegama wasana hin qabne kafalee ummanni keenya kamma jiru ka ala jiru ka biyya keessaa jiru faamilii isaa dagachuu hin qaban jechuu barbaade. Ummanni tokko ummanni ka ummatatti yaadu nama isaanii jecha wareegame at least maqaan isaa akka jiraatu faamiliin isaa ilmaan isaa akka guddatan kana tajaajiluun I think dirqama seenaa dirqama mooraa na fakkaatti battee wajji nama hedduu connection cimaa qabu obboleessi keenya Khalid Fadisoonas jira nama gizee hedduu isaa wajji haasawee inni itti dabru ja'a obboleessa keenya. Ayyee ulfaadhu Profeesar Mahammad Khalid. Yaa galatoomii Dr. Mkeessa Dr. Mahammad Maasha waan gaarii jette fayyaade ani hudduuduba deebi'uudhaaf jaalbattee hojii ol barree gaafa sooressa jaarraa abbaa gadaa biyya galchii dhusan namni cuftii nu baqatee namni tokko nu dhiyaachuu didee inni bilbila kiyya barbaadee bakkaan an jirutti na dhufee na qunname gidee san isaa waanuun rakkina guddaa ture jaarraa abbaa gadaa rakkina guddaa keessa dabarree suni gaaf tokko irratti haasofne waan nuti irra keessa dabarree gidee kana na bira dhufee abshir naas si bira jira qabeenya illee hin qabaanne humnaa fi waan hin danda'u si biraan jira wajji awwaalla jee dhufee na bira dhaabbatee wajji haasofne waan tokko tokko nu gargaaraa ture achirraa jalqabneeti anaa fi jaalbatteen wal barre san booda gidee hidhaa tures hidhaarraa gidee bahees isa wajji qaceelloo wajji haasawuu ture jaalbatteen dhugaa ani qaceellootti hin beeka dhugaa qaceellootti hin beeka gideen jiru sirri hidhatti hin beeka jiruu isaa waan inni keessa dabre gaafa inni maallaqa dhabee maallaqa baasaadhaan deemu gaafa dhabee bunnaan shaayii kaja'an uummata intelektuwaalotaa fi poolitishaanonni dhufanii bakka itti mari'atan san dhaquudhaaf bakka san dhaquudhaaf gaafa inni baasaan deemuu isaa makiinaa gaafa noolii dhabeefaa gaafa maallaqa chitti dhaqufaa gaafa dhabeefaa jira. Rakkina guddaa san kan inni bakka san dhaqu uummanni keenya uummanni Itoophiyaa haqa Oromoo beekuu qabanii bakka san taa'eetiin kophaan kiyya falmachuun qabaa wanni kanarraa baqadhuuf hin jiru jeetii gidee cufanatti hima gidee achirraa bahe na bilbila. So nama dhugaan sin ja'anii umrii kiyya 1991 irraa jalqabeetiin qabsoo Oromoo kana keessaa fi waan deemu kana qacallootti hubannoo qaba. Annama lakkaawinaan jettu keessaa tokko jaalbattee jeenummaa isaa murannoo isaa ejjennoo isaa nama garan galle nama waan itti amaneef qabsoo lubbuu isaa dabarsee nama kannu ta'uusaa an shaahida dhugaaran ta'uuf danda'a karabbiin harkutti. Karaa biraatiin jaalbatteen gidee inni hidhamee tumanii achirraa hidhaarraa gidee baasan booda aboo maaliif biyyattirraa karaa tokkotti hin baane gidee jedheetiin gaafadhu eeysaan bahaa jee eeysaan dhaqaa jee bahee maaliin godhaa jee du'a ta'us kabajaa ta'us bakkaan itti jiruttiin qabsaawee mirga uummata kiyyaanii nama gaara seenee miti nama qawweedhaan loluu miti nama nagayaa nama poolitikaadhaan mootummaa kana dorgomu kanumaafuu wanni nam biyyarraa ba'uuf hin jiru eenyuuf biyya dhiifnee deemna namuuti yoo biyyarraa bahe eenyuuf biyya dhiifna ijoollee maal barsiifna hajuu dhugaa garaa nama nyaata takkaatu waa'ee ijoollee isaa ilmaan isaa dubbatee hin beeku ani naa gaafata akkamii jira warri ilmaan akkamii jira gaafa mana khiraa finfinnee keessatti kireessuuf didanii ati mootummaan sababa keetitti rakkina nuuf fida jaaniini gaafa mana keessaa
ari'anii bakka itti galu dhabee awwa baadiyyeetti hin galee firraa ijoollee fuudheetiin baadiyyee galchafaa gaafa naan jeen qaba jaalbatteen. Jaalbatteen dhugaa sinjaa nama dhugaa nama sirriidhaan qabsoo jaalatu nama Oromoo jaalatu nama saba isaa jaalatu nama Itoophiyaa sabaaf sablammii mirga isaaniitiif dhoo isaa malee haqa isaaniitiif nama falmuu ture. Jeyina akkanaa dhabuun beekaa akkanaa dhabuun hayyuu Oromoo dhabuun dhugaa akka nama Oromootti nama gachisiise. Hedduu ganna hedduu nama rifachiisa. Kanaafuu jaalbatteedhaaf waan isaaf malu dhugaa kabajaa isaa eenyummaa isaa jeyinummaa isaa qalbii Oromoo keessatti onnee Oromoo keessatti hanga nuti jirrutti inni irraanfatamu. Ijoollee isaa inni maal jee gaaf tokko wanni inni naan jee kan hin yaadadhu bari jarri kuni waan na jala deddeemaa jira bakka nan deemutti gidan arku paatroolaan arkaa jee makiinaan arkaa huccuu siviiliyaan huccuu uffatanii na jala deemuu jiranii jee natti himuu ture. Gaafa inni hin duune duratti guyyaa 3 duratti anaaf inni hojii haasofnee turre. Kanallee gaafa nuti goofandimii Maccaatuu Lamaa jaarree bakka Oromoon jirtutti wanna kana dubbadheetiin jira. Waan inni naan jee amaanaa inni naan jee sana. So kanaafuu jarri kun na jala deeman yoo tarabbii dhufte je yoon hin du'e ijoollee tiyya adaraa rabbitti isinitti hin dhiise nuun je. Kuni rabbi na harku haboruu anis rabbii biratti kan itti gaafatamuu qabu jechuudha. So haqa isaa kana nuti dho'isuu nurra hin jiru nyaachuu nurra hin jiru. Oromoon kana beekanii jaalbattee haqa isaa du'ee jira namni haqa isaa barbaadee hin jiru. Mootummaan haqa isaa kana maali du'e akkamitti du'e jee warra isaa hubachiisee hin jiru. Uummanni Oromoo maal itti du'e hin beeku. Haadha akka isaatiif akka Haacaaluu Hundeessaa dhugaan siin ja'anii namoota akkasiisan Oromoon dhabuun callisanii taa'uun hedduu nama rifachiisa. Yoo lameen kana gaafa ajjeesanii callifnee teenye boru kabiraa itti dabalamaa hayyoonni Oromoo beekaan Oromoo jeyni Oromoo dachi jirraa dhabama jechuudha. Kanaafuu jaalbattee dhugaa akkamitti isa dubbachuu hin danda'u. At least amaanaa isaa ijoollee 5 lafa dhiisee deeme ijoollee amma takkarraa hanga amma 14 ijoollee lafa dhiisee kutee nama tokkotti illee hin dhiifne obboleessa kiyya haadhatii obboleettiitii amaanaa hin jenne ummata Oromoo amaanaa jedhe. Uummanni Oromoon nu faadha isin faadha. Ummata lafarra jiru sadi amaanaa warratti kannanne Oromootti kannate kanumaafuu amaanaa san bakka hanga'ee nurra jira jeetiin amanaa galatoomi. Baay'ee ulfaadhu Khalid waan bal'aa kaaftee waan garaa nama nyaatu imaanaa guddaadha wanni ati nu dhaamuu jirtu. Ammoo afaanuma batteerraa dhageesse waan kana baay'ee nama gaddisiisa. Gaa warri jirru maal goonaadha dubbiin maal gochuudha qabna. Yoo laalle jaalbatteen har'a ilmaan 5 haadha warraa waliin imaanaa nu kennanii deemanii gaafa jiran qabsoo keessa turan akkuma obboleeyyan kiyya kaasaa turan dura qabsoo qeerroo keessatti qindeessaa ture. Gaafa sana nan beeka 2016 yoo gaafa hagayyaa hiriira guddoo Finfinneetti taasifamte san irratti warra qindeessan keessa turen. Gaaf sana qabanii caccabsanii hospitaala ture. Ergasii baay'ee miidhamee akka inni itti deebi'ee bayyanateen hin beeka. San boodas KFO keessa ture. Qabsoo karaa nagaa gaggeessaa akkuma jettan san. Inni qabsoo karaa nagaatti amana. Biyya jijjiiruudhaaf siyaasa biyya sanaa jijjiiruudhaaf gara dimokiraasiitti biyya ceesisuudhaaf nama qabsaa'uudha. Nama kanatu san booda erga KFO'dhaallee bakka bu'ee dorgomaa ture bara. Sadarkaa guddaa irratti dorgomaa ture. Dorgomeera paarlamaaf illee kana qubaan qaba. San booda gara hooggansa ABO'n akkuma biyya deebi'een gara ABO'tti deeme. Inni waanuma qabsoo laala malee waan biraan laalu gartee. So san booda akkasiin utuu jedhuuti gaa dubbiin biyya san keessatti babbadee
mana hidhaa seenee 2021 kaasee hanga gaafa ajjeefamutti numa hidhama dachiin inni ittiin hidhamne hin jiru bara. Burraayyuutti hidhameera, Galaanitti hidhameera, kaampii waraanaa Awaash Malkaatti hidhameera, qajeelcha poolisii garagaraatti hidhameera. 2020 takkaa kaasee haga gaafa ajjeefamutti isa gaafa xumuraa ajjeefamuudha jala ga'u gaazexeessaa Faransaay sanii wajjiniin kan inni gaazexeessaa san faanadha kan inni ture ni yaadanna. Gaafa xumura ajjeefamu san jala gaafa ture. Maal jechuufi namni kun nama qabsoo keessa ture. Qabsoo irraa immoo hidhaa. Bara Abiyyi hidhaadhumaan dabarse. Suura takka mataa keessa na dhufaa beektu kan inni mana hidhaa keessa dhukkubsatee waan suura baay'ee nama dhaga'amu takka. Waan sana akkasiin irraan ga'anii dhumarra ajjeesan. Kanaafi waan inni muuxannoon inni qabsoo, waan inni gumaachi inni qabsoo Oromoo godhe guddoodha. Akka malee guddoodha. Hooggansa olaanaa Oromoon qabdu keessa jira. Abdii uummata Oromoo fi abdii biyya sanaati. Nama bor iftaan biyya bulchu, nama bor iftaan Oromoon qaba jettee of harkaa qabdu bara namni kun. Saniif goota akkasii akkuma jette nama biyya deemuu hin barbaanne yoo hunduu isa sumatti uummata waliin wareegama jedhee akkuma jedhe sana wareegame nama kanatu irraa dubbannaa baay'ee garaa nama nyaataa. Namni yeroo baay'ee egaa muraasa namoonni akkasii kun namoonni ejjennoodhaan dhaloonni maal baratu an biyya ofii irratti wareegama kaffalaa jedhee namni sirna gabroonfataa akkasii keessatti nama sirna akka Abiyyi hooggansa Oromoo fixee lafarraa fixee nama waan inni hin goone jiru kan keessatti namni ejjennoo akkasii qabu gootummaan akkasii lafa deemetti ofitti amanamummaadhaan afaan Oromoodhaan afaan Amaariffaan afaan Ingiliffaan baay'ee nama dubbatee nama dhageessisuudha bara. Nama akka malee amansiisa lafa deemetti. Bakka bubbunaannaa shaayii maal jettee silaa Khalid achitti illee dhaqee nama hedduu ni amansiisa. Nama akkasii nama dubbatee uummata bakka buutu akkasiin ajjeesanii waan gumaacha inni qabsoo Oromoodhaa godhe irratti Profeesar waan dabaltu yoo qabaattee waan rannuu ida'iiti gara kutaatti aanu ceena. Dr. Milkeessaa isin lachuu akka gaariitti lafa keessanii Khalid muuxannoo isaa wajji qaburraa waa hedduu personally na barsiise hedduu nama gammachiisaa waa hedduu jaame inni ifa warri biltsiginnaa keessaa Abiy Ahmad ifa uummata keenya ummanni keenya akka ija hin qabne akka sammuu hin qabaanne kan barbaadanii bara akkuma loonitti gama fedhan akka oofan nama lakkii kun nuuf hin ta'u waan uummata keenya balleessaati kanarraa dhaabbadhu nama ji'uun bara batteen odoo barbaade gara biltsiginnaa tarameeqa namatti ergatanii nu wajji dalagii akka feete siboonaa waa meeqa nama silaa tujjaara tahee qabeenya horeechitti nama akka isaa ka sammuu dhuga'aa ka haqa uummata keenyaatiif lafaa ka'e wanni akkasii sun arraba isaaf gartee tanaa jecha akka odoon beekuu haqa uummata keenyaa ibsuuf nama lafaa ka'e sanirratti nama guyyaa adiin nama jala deemanii wattaadara maal jedhaniin palaas gaardii nam soddom jala erganii achi qawwee meeqaan tumanii ajjeesanii suuraa kaasanii achitti lafa darbanii sun maaliif kana godhan bar isaa miti kan ajjeesanii qalbii uummata keenyaati ajjeesan obboleessa keenya akka uummanni keenya harka kennu
iftuffatee lakki karaan nu baasu karaa biltsiginnaa. Karaan biltsiginnaa badii ummata Oromooti. Basically badii ummata Oromooti. Abiy Ahmed ka afaanii baafatee miidiyaa irratti biyya takka keessa jira afaan tokkoon dubbachuu nurra jira kaje afaan Amaaraa dubbachaa akkas jee jechuudha. Afaan keenya baduu qaba, aadaan keenya baduu qabdi, namummaan keenya Oromiyaan diigamuu qabdi. Nama gartee sun cuftinuun taatu jee dura dhaabbate nama san inni ajjeese, mootummaan isaa ajjeese. Tun aggaamii guddaa ummata keenya irratti yoo dubbattan yoo waa takka jettan akkuma isa kana goone akkuma Hacaaluu Hundeessaa goone isin goona. Laal obboleessa kiyya tunillee walitti hidhaan qabdu. Gaafa 2016 Hacaaluun tara 2 tara 3 karaa Ameerikaa kana dhufe. Yommuu takka Atlaantaa dhufaniiti mana keenya dhufanii booda suutumattiin obboleessa kiyya karaa dandeenyuun si gargaara waraqaas ni qopheessinaa maaliif biyya tanatti hin hafneen jedheen obboleessa kiyya. Hireen ummata kiyyaa aan isaanirraa addaa miti. Waan isaanirra gahuun isaanii wajji fudhadha jedhee nama biyya gal. Nama san ajjeesan taphatteetis akkuma ati jetteemi nama keenya ka quuqama ummata keenyaa qabu sirna kana jalatti tokko jiraachuu hin danda'u. Warra kijibee harka dhawee dhiiga ummata keenyaatiin jiraatu malee. Tanaa jecha amma guddoon takka batteen silaa isa ajjeesanii inni goota sammuu ummata keenyaa akkuma Jeneraal Taaddasee Birruu akkuma Elemoo Qilxuu akkuma Maammoo Mazammir inni nama seenaati nama jiraatu seenaa ummata keenyaa qalbii ummata keenyaa keessatti har'a nuti maal godhuu qabna. Warri har'a hiree harkatee lubbuun jiru kana ga'ee jiru maal godhuu qabna. Takka karaa seenattis karaa mooraalaattis akka kiyyatti faamilii isaa maddii dhaabbachuu faamiliin isaa akka qubattu. Ijoolleen tun biyya alagaa keessa jiranii asitti qubatanii barnoota harkatanii yoo barnoota harkatan hegereen isaanii gaarii even qabsoo uummata keenyalleef qooda wasan hin qabne hegeree wanta godhuu danda'an. Gartee tanaa jecha isaa maddii dhaabbachuu barbaachisa jechuma barbaadeeti. Really nama akkanaa dhabanii cal ja'anii boohanii taa'uun aadaa ummata keenyaa taatee bara. Guyyaa tokko lama boohanii akkasii miti. Wanni fardii maal irratti inni wareegame? Wanni inni irra wareegame sun fiinxa bahuu qabdi. Sanirraahis faamiliin isaa ilmaan keenya akka ilmaan keenya laallee waan dandeenyu cufaa godhuu nurra jira jechuu barbaadeeti dhiifama yoon hin dubbee heddummeessa. Lakki akkuma gaariitti nu dhiyeessite Profeesar baay'ee galatoomii. Asumarraan gara ceenee irra gaafota itti aanutti waan gootummaa isaa kanas sirriitti irraa dubbachuu qabna. Profeesar Kaafteetta kutaa lammaffaa